mirkanii dubbii tanaatiif isaati nama tokko Moyyaaleerraa dubbisee araraafama jiraattonni Moyyaaleedhaa keessa jiranis dhageessise. Heineken karoora dhaadhee isaa biiraa Baddallee hanqise. Ibsi websaayitii kubbaaniyaa biiraa Heineken irraa bahee akka mirkaneessutti kubbaaniyaan biiraa Baddallee kan duraan Teddy Afro magaalota Oromiyaa irra naannawee wallisee akka isaan dhaadheessuuf kontiraata birrii miliyoona 12tti waliif galan hanqachuu hime. Ibsi kun akka jahutti karoora walleedhaa kan duraan Teddy Afroodhaatti wajjin qabnu hanqisuun keenya warra silaa isa eeggatu aarsuun ni mala. Osuma san hubannu garuu kontiraanni keenya Teddy wajjin hanqachuu yookiin immoo biyyarra naannawee wallisuu isaa ispoonsar godhurraa hanqachuu keenya isin hubachiifna. Bara lama dura kubbaaniyaan biiraa guddichi addunyaarraa beekame Heineken kubbaaniyaalee biiraadhaa Harar biiraadhaa fi Baddallee biiraa fa'a mootummaa wayyaanirraa bitachuun ni hubatama. Torbaan Jibriin dura kubbaaniyoota Heineken bitate keessaa kubbaaniyaan tuni yookiinis Baddallee biiraan magaalota Oromiyaa keessatti maamiloota heddummeeffachuudhaaf jettee wallisaa Teddy Afroodhaa magaalota kana irra deemee yeroo wallisu wallee isaatii wajjinis biiraa Baddalleedhaa akka dhaadheessu irratti waliif galanii kontiraata seenanii turan. Oduu har'aa keessattis kontiraata Teddy Afroo kanarraa wanni Oromoon jettu kana si gadiiti. Dhiheenya kana kubbaaniyaan biiraa tan maqaa Heinekeniin beekamtu faabrikaalee biiraadhaa Harar Baddalleedhaa fi kanneen biraatillee bitachuudha dhageenye. Faabrikaan biiraa Baddallee gurbaa wallisaa maqaan isaa Teddy Afroo jedhamu waliin kontiraata seente. Wallisaan kun wallee hedduu wallisullee Minilik faarsuudhaan beekama. Booddeen kana garuu isa faarsuu bira dabree lolli Minilik uummatoota irratti geggeesse lola qulqulluudha jechuudhaan faarsuudhaatu odeeffama. Wallisaan kun warra hojii Minilik hojjeterraa fayyadame ta'uun isaanii mala. Gurbaan kun waanuma fedhallee je'ee wallisuu yookiin immoo faarsuu ni danda'a. Garuu silaa bakki inni itti Minilik namarratti dhaadatuun Oromiyaa keessa ta'uu baate irraanfannee bira taruu wayya ture. Dhukkubbi ummatoonni Oromiyaadhaatii fi biyyoota kibbaa kan akka Kambaataa, Hadiyyaa, Kafichoo, Sidaamaa, Walaayitaadhaatii fi kan biraatillee Minilikiin irratti godhame wallaaluurraa ta'uunis ni mala. Yookiin immoo akkuma namichi je'ee gocha Minilik ummatoota kibbaa kanarratti hojjete lammada deebisuudhaaf warra hamilaniin gorfamuun isaatillee ni mala. Osoo tan Teddy Afroo tanarraa wal gaafannu dhaabni maqaan isaa Samaayyaawii jedhamu ayyaana Minilik kabajnu malee je'ee labsuunsaa dhagayame. Akkuma reefuu sanitti gara Ankoobar kana dhaqanii osoo ayyaana du'a Minilik kabajatanii wanni jennu hedduu miti. Diddaa agarsiisuudhaaf gaafa filannoon dhihaatte eegganneetuma sagalee dhoorkanna ture. Kunis yookaan dimokiraasiin biyya san keessa jiraatte jechuudhaafi. Kanattiin oollee jaarmoonni maqaa Itiyoophiyaa himatan miidiyaalee isaanii tan alarraa gara biyyaa dabartuu fi miidiyaaleen hawaasaa hundinuu ayyaana Minilik kana kabajuudhaaf sochiin guddaan dhagayame. Oromoonis tan sochiilee tana hundaa'uu dhageesse biiraa Baddalleedhaa namni tokkolleen akka hin dhuyne wal gorsuu jalqaban. Yeroo gabaabaa sa'aa 24 keessatti namni 70 biiraa Baddalleedhaa irratti gireefa goona ja'an. Dubbiin tun deemtee osoo hin bubbuliin gaazexaaleen biyya Hoolandaadhaa diddaa uummata kanaa akka oduudhaatitti baafte. Tarkaanfiileen Baddallee biiraa Teddy Afroodhaa tuuta Samaayyaawidhaatii fi dhaabbileen miidiyaalee Habashaadhaa fudhatan hundinuu ilmaan Oromoodhaa bakka maratti akka hamaa aarsite. Ilmaan Oromoo kanneen Oromiyaa walaba barbaadanii fi kanneen Itiyoophiyaa Minilik jaaresan jaalatanilleen afaan tokkoon qurrama qaban labsan. Wanni Oromoo afaan tokko godhees jaalattoonni sirna Minilik eega namichi jibbamaan kun du'e bara 100 booda dhiigaa fi lafee ummatoota kibbaarratti maqaa nama kanaatiin dhaadatanii dhiichisuudha. Wanni daran Oromoo yaachise jaalattoonni Minilik jibbansa yookiin immoo danta dhabeenya Oromoodhaaf qaban dhaloota isaanii haareettillee barsiisanii jibbansarratti leenjisanii bobbaasuudha. Teddy Afroodhaatii fi Samaayyaawilleen dhalootuma haaree jaalattoota Minilik kana. Jibbansi akkanaa kanuma duubatti haftoota warra dulloomee qofa fakkaachaa ture.
dubbiin akkas ta'uu dhabuun garuu Oromoo bitaa fi mirgaan dhukkubse. Madaan gaafa Minilik ammallee hin qorre. Isii akka madaa haarayaatti namatti dhagayamtu bar 21ffaa yeroo guddinaa kan fakkaattonni Hitlerfaan bakka hin qaban jennu keessatti dhaloonni haareenni jaalattoota hujii gara jabeenya Minilik gurmaawanii madaa keessa qoreedhaan nama waraanan. Waraansa haarayaan itti bobbaafame kana dide Oromoon. Teedii Afroo jaarmayni Samaayyaawii Baddallee Biiraadhaa fi dhaabban midiyaalee jaraa gocha suukanneessaa Minilik Oromoorraan ga'e kana arraantana faarsaa jiran. Oromoonis ka'ee arraantana dubbiin akkanaatu nutti hin taatu jennaan Oromoo yakkuudhaaf wuxxifachaa jiran. Wal morkitoota kibbaa Suudaan jidduutti mariin araaraa jalqabame. BBC'n magaalaa Shaggarii akka gabaasetti kibbaa Suudaan keessatti gurmuulee lamaan pireezidantii ammaan tanaa kan saba Dinqaatii fi itti aanaa pireezidantiidha kan saba Nuweer jidduutti mariin araaraa jalqabame. Torbaan Jibiriin dura pireezidantiin kibbaa Suudaan kan saba Dinqaadhaa ta'e Saalvaakiir mootummaa tiyya fonqolchuuf deeman je'ee aangaa'ota mootummaa keessa jiran kanneen miseensota saba Nuweer 11 caalan hidhee ture. Fonqolcha mootummaadhaatiifis itti aanaa isaa Dr. Riyaak Machaar yakkee ture. Yeroo sanirraa kaasee waraanni mootummaadhaa sabaan bakka lamatti addaan bahee sabaan lafarraa wal duguuguu jalqabe. Yeroo torbaan lama hin guutin keessatti lola kanaan yoo xiqqaate namni 1,000 lakkaa'amu lafarraa haxaawame namni 200,000 ammoo qe'ee isaatirraa fonqole. Lola kana dhaabuudhaaf biyyoonni addunyaa gurguddoonii fi biyyoonni Afrikaattis tattaafachaa jiran. Biyyoota Afrikaa keessaa Ugaandaan waraana isiidhaa gara kibbaa Suudaan neexee finciltoota Riyaak Machaariin hoogganaman akka magaalaa guddittii Jubbaa hin qabanne dhoorkuudhaaf fi akkasumatti illee mootummaa Saalvaakiir eewaluudhaaf lolaa jiraachuunis ni himama. Kuurii Abbayyaa irratti mariin Misraa fi Itoophiyaa jidduutti fashalte. Gaazexaan Al-Ahram kan biyya Misraa magaalaa Kaartuum biyya Suudaanii akka gabaasetti haasawa ergoo Suudaan Misraa fi Itoophiyaa jidduutti geggeeffamu irratti Itoophiyaadhaa fi Misraa osoo waliif hin galin addaan bahan. Haasawni fashaluun eega Misraa namni biraa kan jiddu galate. Nutti ida'amee nu jidduutti haalaalu jetteen booda Itoophiyaan lakki komitee duraan jaarre tana qofaan haalli naannawaa qoratamu qaba jetteen booda ture. Biyyoonni sadeenuu fuuldura walitti deebi'anii mari'achuudhaaf hulaa banaa dhiisuudhaatu himama. Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo oduun irraa raawwatte. dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaadhaa akka mooltan jennaa masirra deebinee qabbanti hamtuun akka jirtu quba qabdanii Abdul Jaliil mee waa'ee qabbanaa kanarraa gaasitu biyya kana keessa tureena dura maal jetta?
lakkuma turaniini kaawwalleenu kalloon nama furdatti nagayuma anaafi ammoo har'aan tana yeroo ammaan tana zeeroodhaan gaditti torbarra jirra. Zeeroodhaan gadi -6 -7 akkasirra jirra. San jechuun qabbantii hamma sama jechuudha miti qilleensi yoo jiraate sanii ol namatti dhagayama. Yeroo gabaaf daqiiqaa 10 fi 15 jidduutti harki guutumatti cabbitti deebi'ee buluu ta'ee yookiin akka waan coqoliisaa ta'ee harki akka sirraa akkasiif hin hojjenne dhiigni naannoo san deemuu dadhabee harki sirraa muramuudhaatu mala. Kanaafuu akka biraattiif eegaa jechuudha. Keessattuu taarraan tanaatu nagayuma boruuti. Boruuti irraa waan jettu qabda. Dhuguma Abdul Jaliil wanni guddaan dhaggeeffatoota sagalee Oromiyaadhaa isinii dabarsuu barbaannu maali waa'een qabbanaa kun yookaan qorraa yookaan diilallaa kun laafaa miti. Torbaan kana keessa jechuun amma boruuf iftaan yookaan galgala kanarraa jalqabee qabbana yookaan qorra hamatu deema. Amma akka Abdul Jaliil himetti neegatiif jechuun Oromoon haga duwwaatti lakkaawa. Duwwaa gatti akka agarteetiin lakkaawee hin beeku. Duwwaadhaa gaditti yoo laalle jechuun ammaan tana faallaadha jechuudha. Faallaa duwwaa gaddamee 7 8 9 haga 20 30tti akka deemamutti himama. Yeroo kanatti daa'imman manguddoonni akkasumas namoonni biraallee taanaan akka alan baane mootummaan biyya kanaallee gorsa kennaa jiran ogeeyyiin sabaa himoota adda addaatiin dubbataa jiran. Kanaafuu akka yoo barbaachisaa ta'e malee wannummaan ala deemtaniifuyyuu gaarii miti. Barbaachisaa miti. Lubbuu teessaniif jecha if eegaa daa'imman keessanis keessattuu manguddootaaf daa'imman akka hin deemne. Yeroo duraatiif jechuu amma fagaan beekutti Ameerikaa keessatti bara 20 dura akka dhageenyetti bulchaan biyya kana labsa baasee ture akka manni barnootaa cufamu. Ammallee kunoo amma deebi'anii mootummaan bor manni barnootaa ka ummataa hin jiru barattoonni deeman jechuudha. Kanaan quba qabaadhaa ijoollee teessan mana barnootaatti jira jettanii akka ganamaan gadi hin baafne quba qabaadhaa walii himaa walii bilbilaa namni kun namni hedduu reedoo kana dhageeffanne yoo jiraate namni dhageettan firoota keessanitti bilbilaa nama beeytanitti ollaa keessanitti himaa. Manni barnootaa boru hin jiru. Maaliif qabbana hamaa gurra diilalleesseetiin qubbeen illee nama miidhutu jira. Akka gaariitti uffadhaa if eegaa waan laafaa miti konkolaataa keessanis akka gaariitti ammoo boba'aa yookaan benziila osoo ittiin qicanne hin deemina. Maaliif yoo karatti isinirraa makiinaan dhaabbatte rakkoo guddaatti isin mudataa if eegaa jechaa jira. Abdul Jaliil waan jettu jira. Keessattuu guutumattuu manguddoon yoo alumaa bahuu baatte irra wayyaadha. Yoo nama beeytan jiraate namuma sanitti telefoona dhawadhaatii namni san magaalaarraa waa bituun yoo barbaachise deemee isiniif haa bitu sanii achitti immoo ala baatanii rakkoo hamtuu dhugumatti qabbantii akkanaa bara 17 dabre kana keessatti takkanaa dhuftee hin beeytu. Inumaa ta'u namni hedduun akka jedhutti eegaa digrii hammas jechuu tana lakkaa'uu jalqabanii as taraan tun tarbo lammeessaaf haa ta'uu hin dhabdu jechuudha himan namni gariini. Yoo windishiilii baaransanii wajjin qilleensa sanii wajjin jechuun zeeroodhaan gaditti 50 faallee dhaquu danda'a jedhanii. Kanaafuu waliigala magaalaan tuni akkuma jirtuttu qabbana hamtuu dhugumatti hamtuudha. Kaffiriija caalaa qabbanuutu jechuu barnamaaf haa galu galte. Zeeroorraa olitti toora 30 kanatti barduruu firii ta'e. Kun immoo zeeroorraa gaditti jechuudha. Bakka itti firiija keessatti cabbiin ta'urraa digrii 60 irraa gadi jechuudha. Akkasitti beekuudhaatu namarra jira. Digriin irraa haasolutuun digrii Fahrenheitidhaati. Kanaafuu digrii sentigireeditti jijjiiruu yoo kan barbaachisu taate akka biraatti irraa tooruma digrii sentigireeditti tooruma inninis tooruma 30 kana dhaqa. Sanis akkaamatti qabbanaawaa ta'uusaa hubachuudhaatu namarra jira. Gasuu akka ijoollee xixiqqoollee alan baafne yoo dhugumatti dirqiin dhugaa isinitti dhufte malee waan ala baataniif hin qabdanii jechuudha. Makiinaan ka'uu dhabuu siidhaani mala yoo ka'uu didde taate taraa takkaa fi lamatti sidinnaan achi keessa tureetiin aga makiinaan tun naakaatu useetuma dhiiba jettee ittiin rakkatanii mana sitti dhiyaatutti ol fiigii achirraa telefoona kee bilbiladhu namni biraa kan makiinaan isaa oowwituudhaatti deemu jirtu achirraa akkasi fuudhu tattaafadhu jechuudha.
Kanaafuu akka biraatti harmoon daanuu akka biraattiif eegaa guyyaan boru kun guyyaa tokkicha nagayaan keessa dabruun isinirraa eeggamu jechuudha. Haalli biyya tanaa magaalaa tanaa haala akkasitti kun immoo akkasumatti ol deema haga Winnipeggitti haga biyya Kanadaa keessa qabbantii lakkuma gara kaabaadhaa ol deemaniin qabbanaawaa deema. Kanaaf beekuun barbaachisaadha. Ameerikaa guutuudhaatitu booddeen kana cabbiidhaanis rakkachaa jira. Kanaaf beekuun gaariidha. Bakka gariitti xayyaaraan hanqatee jira. Bakka itti deemurraa hanqate xayyaaraan bakka hedduudha. Ammoo Minisootaadhaa qabbana hamtuudha. Bakka biraa cabbii qofa cabbii nogguu bu'u jiru nama hurkisiisuullee ni mala. Ammoo tun cabbiidhaa miti qabbana. Sani wanni himuu barbaannu qabbantiin cabbii sanirra hamtuu akka taate akka beekan barbaanna. Kanumaaf Jaliil qabbana jechuun kun dhaamochaa kun ammootu qorra jedha akkuma adda naannoo adda addaatti Oromoon afaan bal'aadhaan dubbata. Kanaafuu akka quba qabaattan namoonni gariin ammoo andantaan qabu. Kanaafuu ani qaamni kiyya jajjaba ka jettu yeroo hedduu nama akkanaa kanatti dhagayama. Kun kaarraa kun kataphaatii miti of eegi jechuudha jimannaa kanuma gaaf Jaliil. Fayyaade. Dhaggeeffattoota kabajamoo amma immoo gara qophii itti aanutti yoo tarkaanfannu waa'ee Suudaan kibbaa yookaan Saawuz Suudaan irraa haala gabaabaa tokko isin dhiyeessina haala deemaa jirudha jechuudha. Suudaan kibbaa yookaan Saawuz Suudaan biyyi quxisuun addunyaadhaa ka ummatoota akka ummata Oromootiif walabummaa hawwuuf fakkeenya taate jedhamtee turte Suudaan kibbaa jechuudha. Dhalattee umrii waggaa 2 walakkaa keessatti gara wal'aansaatti deebitee jirti. Gara qawweetti deebi'insa kanaan oduun dhagayamte sabootaa fi biyyoota hedduu rifachiifte. Kaleessuma dhalattee akka lola gosaa ka dhiiga Afrikootaa dhangalaasuu baratetti fuula deebifatuun biyya tanaa jalqabiinsa imala xurree hongooti. Imala milkiin keessaa hin argamne ka bakkitti imaammata namoo naman geessine ka injifannoo waarensaa keessaa hin arganne ta'uun beekama. Suudaan kibbaa adoolessa 9 bara 2011 Suudaan irraa cittee walabummaa gonfatte. Bal'ina dirra lafaatiin addunyaa keessaa gulantaa 40 lammeessaarra jirti. Heddummeena ummataatiin ammoo gara miliyoona 11 gaditti shallagamti. Afaan ammoo gara 60 keessatti dubbatama. Biyyi lola waggoota dheeraa booda walabummaa dhuunfatte tun walitti bu'iinsa amma isii qabate kanaaf daddaffitti furmaata yoo hin argatin akka duumessa hobomboleettiin seentetti bannamuun isii waan hin hafne. Lolli hidda sanyii hundee taasifate dhama wajjin jireenya ummatootaa booressee dhuka tokkummaa keessaa xuuxa. Lafeen hawaasaa yoo dhuka fixatte ammoo deebitee fayyaa hin argattu. Dhukkuba darretu isii kuffisa. Saawuz Suudaanis yoo daftee if dhaqqabde malee akka amma deemaa jirtu kanatti rora'iinsa hamaa keessa seenuun isii waan hin hafne jedhamee herregama. Muddee 25 bara 2013 walitti bu'iinsi bifa sochii fonqolcha mootummaatiin eegalame jedhamu kun wal saaminsa aangoo siyaasaa ka warroota paartii mootummaarra jiru ta'us yoosuma dafee bifa jijjiiratee gara hidda sanyii lakkaawatuutti seene. Sababaa saniin ummatoota nagaa gara 1,000tu galaafatame. Gara 200,000tu ammoo qubsumarraa buqqaafame.
ajjeechaan raawwatame ammootu namuu gosaan waa wal beekuuf jecha karaalee gubbaa fi manneenitti walitti seenee lafarraa wal duguuge. Fakkeenyaaf namichi tokko ka tokkummaa mootummootaa yookaan dhaabni tokkummaa mootummootaa gaafatte akka ragaatti ka dhiyeesse torbaanuma lameen dabran kana namoota gosa diinkaa kan ta'in mana manatti dhaqanii poolisoonni nama 250 walitti guuran akka fakkeenyaatti jedhee dubbata namichi kun poolisootaaf ergaa himeen. Poolisoonni kun ammootu maayyitti ummatoota nama 250 kararraa qaban kana yookaan manneen irraa guuran kana tarree galchanii rasaasan bakka takkatti fixan. Kun gochisuu kaneessaadha. Kana qofaa miti. Inumaa qoncoraa fi qottoon wal ajjeesuu fi dubartoota humnaan gudeedulleen yakka himamee dhumuu miti. Pirezidaantiin biyyattii Salva Kiir nama dhaloota gosa gudditti diinkaa yoo ta'u aangawichi isaan mormee fincila kaasuun himamu immoo ka adoolessa dabre kana taayitaa itti aanaa pirezidaantummaa irraa buufame Riek Machar ammoo lammii warra Nuweeri. Gosoonni lameenuu heddummeenaan waa hedduu waliin caalan. Diinkaan gara miliyoona tokkooti. Nuweeris xiqqooma sanii gaditti lakkaawama. Siyaasa Afrikaa keessatti namuu gaafa rakkoon isa qabattu garuma gosa irraa dhalateetti ori'a. Kanaaf aangawichi kunis pirezidaantichi itti kaanaan amma gara gosa isaatti deemee tumsa waraanarraa fi akkasumas ammoo dargaggootarraa argateen bosona seenee lola itti oofuu jalqabe. Jaarbayoonni oduu akka ibsanitti humnootiin isaa kutaalee 3 qaata to'annaa jala galfatan. Keessumattuu kutaalee bobayaan keessaa burqu finciltootaan qabamuun kun akkaan mootummaa biyyattii yaachise. Walitti bu'iinsa Suudaan kibbaa yookaan ammootu Saawuz Suudaan biyyoota ollaa rifachiisuu bira dabree inumaayyuu biyyoota addunyaallee yaachisaa jira. Matootiin biyyoota ollaa 3 jechuun Itoophiyaa, Keeniyaa fi Ugaandaan garasitti deemanii pirezidaanti Kiir ceekuu qaqqabatanii hamilees jajjabeessanii akka adda isaa hin ta'inis abdachiisanii biraa deebi'an. Inumaa san birallee dabranii sagalee guddoodhaan finciltoota abaaranii guyyaa 4 keessatti akka lolli sobba'u ajaja kennanii diina kanas labsanii irraa deebi'an. Garuu dubbiin sanitti hin dhaabbanne. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniin ka akkuma gadaa fi durii dubbii daddarbatu hoogganaan finciltoota guyyaa kibxataa lola yoo hin dhaabne Ugaandaan pirezidaanti Kiir wajjin taatee humna riphxee loltoota akka barbadeessitu labsee yookaan dhaadatee deebi'e. Garuu namni waan hin taane dubbatu ifumaa itti salphata. Kibxanni sun dabree kunoo kasadeessaallee dhufaa jira. Matootiin biyyoota ollaa kun madaa isaanii hohoqatan fakkaata. Inumaa maal jedhan mootummaa humnaan fonqolchuun yakka jechuudhaan labsanii inumaayyuu gara biyyoota isaaniitti deebi'anii loltoota qoqopheessuullee jalqaban akkuma Ugaandaa fakkeenyaaf. Gara biraatiin jaarmeen gamtaa wajjin misooma biyyoota gara Afrikaa bahaa ka maqaa IGAD jedhamuun hin beekamu lolli Saawuz Suudaan akka guyyaalee 4 keessatti dhaabbatu akeekkachiisee yoo sun didame tarkaanfii humnaa fudhatuudhaaf murteessee gungumee deebi'e. Dhaadannoon sunis dhageettiin arganne. Kunoo amma Finfinnee keessatti jila gareeleen lameenii walitti fidanii mariin geggeeffamaa jira. Osumaa sun akkasitti jiru garuu haleellaan hin dhaabbanne itti fuftee jirti. Gara biraatiin biyyi lolli kun akka malatti yaachise Ameerikaadha. Erga gaafa lolli kun jalqabamerraa pirezidaanti Barack Obaamaan guyyarraa guyyatti haala kana jala deemaa jiran gorsitoota isaaniitti dhufee itti odeessa. Suudaan guddittiin akka bakka lamatti baqaytu biyyi doolara itti dhangalaaftee harka lafa jalaatiin yookaan fottoqiinsa saniif qooda guddaa gumaachite Ameerikaan ta'uun beekamaadha. Amma garuugaa kufaatiin Saawuz Suudaan dhukkuba mataa itti ta'uudhaaf jiraata. Kanaaf amma haga dandanitti wuxxifataa jiran. Gara biyya amma haarawatti dhalatte tana gara golgaa duubaatiin gargaaruudhaaf Itoophiyaa, Ugaandaa fi Keeniyaa keessaan Ameerikaan araarri akka bu'u carraaqii guddaa gochaa jirti. Dippiloomaasonni isii kanneen siyaasa Afrikaa akka gaariitti keessa beekan akka jedhanitti Ameerikaan waraana isii garasitti erguullee baattu araarri didamnaan odeeffata basaasaatiif horii guddaa itti dhangalaaftee Itoophiyaaf Ugaandaan garasitti ergamanii finciltoota kan akka barbadeessan gochuun isii hin oolu jedhama.
gaazexaan New York Times maxxansaa isaa har'aati irratti akka tilmaametti yoo araarri yaalamaa jiru kun hongotti aane Itoophiyaan xayyaara isiitiin akka maadhee finciltootaa rukuttu Washington gaafatuun waan hin oolle. Hoogganaan humna finciltootaa Mr. Riek Machar ibsa torbaan kana kenneen Ugandaan riphxee loltoota xayyaaraan qaata haleeluu jalqabde. Loltoota isiitillee Ugandaan achi keessa galchitee jirti. Walitti bu'iinsi kun akka humnaan furmaatan arganne aangawichi riphxee loltootaa kun akeekkachiisanii jiran. Hayyoonni siyaasaa ka gara kaaniin ammoo tumsa humna waraanaa kanarraa mormii qaban irreen waraanaa akka araara hin finne ibsuudhaan kanaafuu jedhan hayyoonni kun kanaafuu xayyaaratti fe'anii qawwee fi loltoota gamasitti geessurra furmaata abdachiisaa ka fiduu danda'u gosoonni Sudaan kibbaa martinuu nagaa walitti dhufanii karaa walqixxummaatiin yoo araara jechuun araararraa qooda fudhatanii akkasumatti ammoo siyaasaa biyyattii keessaa qooda fudhatan mootummaan sun ka isaanii ta'uu yoo hubatan qofa araarri bu'aa jedhan. Dhugaadha. Nageenya keessaa dhufa. Garuu ka qawween nageenya boodasse qawween ifirraa deebisan. Araarri qawween doorsisaan nama fudhachiisan ka akka kibbaa Sudaan keessatti amma deemaa jiru kun ammoo maddaan itti mallatteessan osoo hin qoorre gara lola biraatti nama geessa. Akkaataa kanaan dubbiin Sudaan kibbaa yookaan ammoo Saawuz Sudaan ka biyyoota benziila irraa dhudha'uudhaaf dheebotan kanaan deemaa jiru gara deemaa jiru bubbullee wajjin laaluuf jiraanna. Isinis mee hordofaa. Ardhaaf kanuma jennaa sagantaa biraatiin ammoo waa'ee Sudaan kibbaa kana itti deebina galatooma. Amma dhagahii faddo gooree gurraa fudhadhu geeraraa karaa seene dhugaan barbaada deema lagaa fi baddaa labe dubbadhee dhugaa dhabe carraaqee callaa dhabe wadaa jamana guutuu namaa koo keessaa dhabe beelawee midhaan dhabe dheebodhee bishaan dhabe rakkoo tootti maddee kanaa hadoodu dhabe bakka hayni dhabame jiraachuus niin dadhabe mee eeysaan narraa jallisaa yaa saba Oromoo namni haqatii dhabe haddaa garaa koo keeysaa ittiin rafuu dadhabe. Hayyee jenne aboomaa hayyee jenne dara dhugaa godhanii dhugaan fakkeeysanii yooniin tunsuba jee lubbuun hambaasanii hinjirree facaasanii hingarree magarsanii sumni naalli gimbamuu gara nama geeysanii akkana keeysaan jira yaakuunoo yoo gurraan dhageeysanii gaala gadoon deeysanii arbooloon deeysanii duufaa waan galan deeyne caayaa dhiiraa geeysanii magaafiin xiqqeeysanii. Wajalla muharra mayre sebela wajin kama samure Umole lo durani mate dure hanarra mayre kama homure Sebela jalan wala firate wajina tumse najikawati Kungume dure nagara tate jaluma khote nagala bate Sebela mete khiyana jira kotora wajin kama khojira anjalla kanko takabe birawa fela de kubate gara Sebela mete khiyana jira kotora kunte kama khojira anjalla kanko takabe birawa fela de kubate gara dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo torbaan ammaan tana irra dabarre kanaa fi torbaanan lamaan kan heddumaatumaa jechuun ni danda'ama. Sanillee caaluun isaanii mala
waa'een bara 100 booda Minilik du'a isaatiin dhaadachuudha hedduudha dhadhageemaa jira. Sanuma wajjinis warri diddaa sanii qabanis akkasumatti keessattuu ummatoonni gara kibbaa qubatan gara kibbaa biyyaarraan tana Itoophiyaa jedhanii tanii Minilik jaare tana qubatan diddaa isaa san agarsiisaati jiranii. Said maali dubbii ture isaa dhufte yeroo bara 100 booda isaa dubbiin jijjiiramtee jechaa turre egaa laftilleen labsamtee darguulleen warra zawdii isaanii sanii fi nama 60 gatee wanni habashummaadhaa tun xiqqoon gabbuutee haa ta'u immoo namni hundinuu walqixxaachuudhaaf karumarra jira yookaan akka biyya takkaatti kadeeman taate yookaan guhaan ammoo warri biraa bilisoomuudhaaf tattaafachaati jiranii Eertiraalleen irraa baate warri biraalleen karuma jira ka fakkaatus ni jira. Duuba bara 100 booda jarri duratti mootummaarra ture kun yaada Minilikiin dhufuun tun maal kaasuudhaaf laata akkamittiif gammachiisu moo maali? Galatoomii Abdul Jaliil if gammachiisu san bira ka dabartallee fakkaatti. Dhugumatti bara amma keessa jirru kana keessatti waan kanarraa hedduu dubbachuulleen barbaachisaan taane garuu waan if dhiibbattee dhufte tana dhiisuulleen nama rakka kanaaf dubbachuun barbaachisaa ta'a. Inumaa dhugumatti waa'ee seenaa calii calanqootii fi harka muraa fi harma muraa aanolee mormitu dhufa jedhee ta'anillee gara kiyyaan hin yaanne maalii fi dhugumatti kun gartee seenaa barreeffamullee baatu kitaabaan gartee mooraa warra mootummaa Itoophiyaa sana Habashaa san keessatti manneen barnootaatti baratamullee baatu faranjoonni illee barreessanii lammiiwwan Oromoo hedduun barreessanii jiran san maleellee ammoo umri namoonni abboonni keenya dhaqqabanii abaabayyoota isaanii akaakayyoota isaaniitirraa abboota isaaniitirraa seenaa dhagayan jechuudha. Kun seenaa mormisiisaa miti. Seenaa bara garteetini bara yookaan Muhammad Giraan yookaan Muhammad Giraan irraa dubbataa jiru sanii miti. Kun dhugumatti seenaa amma dhihoo tanaati jechuudha. Nama gaafa san haga har'aatti umriin jiru amma fakkeenyaaf karaa Arsii naannawa gara Gadab kana keessatti namni umrii 100 fi meeqa gahu aga jiru namni sun amma soo gaafatamee nama umriin jiru jechuudha ragaadha ragaa umriidhaan jiru. Kanaafuu kun waan amma namoonni kun har'aan tana inumaayyuu deebi'anii Minilik calanqoorratti ummata fixuutti duulee aanol irratti harka muree harma muruun sun hin jiru. Kun sheekoo galgala dubbatanii sheekoo namni ibidda bira taa'ee dubbatu malee dhugaa miti jechuudhaan dubbatuun lammiiwwan nafxanyootaa kun hedduu Oromoo dallansiisaa jira. Dhugumatti madaa hin barbaachisne tuttuqaa jiran. Inumaayyuu kun akka seenaatti yaadatamee waan bira dabru malee ati har'aan tana gumaa haadhatiyyaa gumaa abbaa kiyyaa baasi jedhee namni isaan gaafataa jiru hin jiru. Sun seenatu itti fiduuf jiraata. Garuu ammaan tana maaliif kana kaasan gaafii jedhame kana yoo deebifne yeroo tokko iftuulummaa yookaan ammoo wallaala. Wallaalli kun maali yoo jedhame fakkeenyaaf amma mee waa'ee aanolee irraa kaasu. Aanolee tana lola isii tana ka barreeffame hedduu dubbisee jira ammataa kiyyatti. Lafa sanillee beeka. Aanolee irratti amma sammootuu doddota irratti sanbira dabranii albasu keessatti sanbira amma dabranii boollotti sanbira dabranii ammoo azuuletti bakka amma namoota kuma hedduu yeroo boodaatiif biyya kutaa Arsii amma jedhamee beekamu kana diidaa keessatti bakki booda Minilik injifannoo guddoo itti argate azuule diidaa guddoo keessatti lafa san dhaqee argee jira. Sanirratti ummata kuma hedduutu dhume. Seenaa akkasiisan har'aan tana hin dalagamnee namni sirraan duunee hin ajjeefamnee achi ol deebi'ee ammoo Minilik aanol irratti dubartoota yookaan hawwata Oromoodha harma murre abboota ammoo harka irraan cirre jechuun seena manu dhugatti gartee dhiigaan galmeessine kana waakkachuun jarreen kana hedduu nama aarsas waan hin taane keessallee nama seensisa. Dhugumatti amma waan namni karaa deemurraa dubbatee miti Abdul Jaliil amma Morosh jechuun jaarmaya beekamaa akkaawuntii qabu ka teessoo qabu ka ammaan tana Washington keessatti Silver Springitti beekamu
kagartuun ka Ameerikaa keessa hundatti argamu ka mirga amaartotaatiif yookaan lammiiwwan amaaraatiif falma jedhee dubbatu durataan isaanii gabbayee ifatti reediyoo gubbarratti Oromoo wanni odeessu kun Oromoo wallaalaadha. Oromoon nama jala deema. Kitaaba garteetiin namni lammiin Eertiraa tokko barreesse burqaa zimmitaa jedhamu tokko sanitu isaan kaase malee hayyoonni Oromoollee seenaa kanaayyuu quban qaban jechuun Oromoodhaaf tuffiidha. Kun ammoo barbaachisaan turre. Gara biraatiin sanbira dabranii teediin namicha isaan akka wallisaan isaan akka gaariitti jaalatan kun lolli amma Minilik Saawuz yookaan kibbaa gara saboota kibbaa irratti geggeesse lola qulqulluu jaalatamaa karaa rabbiiti jechuun isaa sun dhugumatti waan nama madeessu. Jarri kun hagam haga duubatti hafan ilaalchi isaanii hagam takka duubatti hafaa fi hagam takka ammootuyyuu ummata Oromootiif tuffii isaan qaban mul'isa. Maaliif har'a Oromoon rakkina guddaa keessa jira dhugaadha. Bakki jijjiiramee jira. Jarri sun aangoorra jiran nama biraatti aangoorra jira. Nama bashaaka biraatti aangoorra jira. Oromoon silaa har'a laalcha gamanatti deebifatuun irra jiru kanarratti amma deebi'anii ammoo kana goruun isaanii waatu duuba jira akka jechuuti dhugumatti haalli amma deemaa jiru kun onnee nama madeessa. Garuu waan namoonni hundi jedhan irraa gabaabbatuma wayyaa garuu Oromoon yaada kana seenaa isaa ifatti gabbaasuu qaba. Lola biraa keessa seenuu miti. Seenaa kan himadhu dubbadhu bakka falmiin itti kaate irratti dubbachuu dandeetta mormachuu dandeetta. Namni seenaa ofii hin beekne nama dura dhaabatee namaan mormuu hin danda'u. Adda dhalootuma waggaa dhibbaa keessatti har'aan tana seenaan kun hin jiru jechuun waggaa dhibba biraa booda maaltu dubbatamuuf jiraata. Inumaayyuu namni mormu hin jiru jechuudha. Kanaaf seenaa ofii barachuun barbaachisaadha. Abdul Jaliil kanuma natti fakkaata. Bal'aadha wanni kun gartee yeroo biraa sagantaa waan qabnuuf kanatti gabaabsee mi'aatillee wanni jettu yoo jiraate. Silaahuu isaan yoo namicha isaanii kan jeeni jedhanii yaadan kana yoo kabajachuu barbaadan toora gara Gondar kana yookaan gara Manzii kana fa'aatti deemanii akkuma barbaadde bakka duraan miliqaa turerraa kabajachuus nu dandeenye ammoo dhaadannoo taraatiitu lafa Oromiyaati irratti tahuu akka taatu barbaadanii dubbii santu irra caalaa akka biraatti nama dhiba ammoo gara biraatiin namni gariinis waan shakku ni qaba keessattuu tuuta samaayyaawii jedhamu kana warri wayyaaniidha infiltireet godhee yeroo ammaan taraa kana keessatti waan akkanaa kana isaan keessaan kaasee warri jaanilleen ni jiranii kan beekuugaa sophistication walxaxaadha dubbii walxaxaa ni mala akkuma waan jarri jaalatu beeka waan jarri durattiidhaa kun itti amanu kun waan isaan jaalatan beeka. Kanaaf isaan keessaa waan kana kaasee Oromoolleen akka aartu godhee Oromoonii fi maaliifin siin jaasee ta'ee Amaaraa irraan tan mootummaa irra hin jiran. Kanuma mootummaa irra hin jirre kana garuu mootummaa akka durattiisan sila qalbii isaanii hawwiti. Tanaas ni beekan warri TPLFidhaa kun. Kanaafuu dubbitan isaan keessaan dalagachuu isaanii numa malaa jechuudhaaf akkuma fedhattuu taanaan gamasiin ta'uu gamanaan ta'uu gara jarri TPLFidhaa isaan kana keessaan infiltireet godhee isaan keessaan dubbii kana ol baasee isaan kun immoo heddommaatanii dubbiin tun teenya jedhanii akkuma gaafa kaan iddoo irratti duuluudhaaf deemtu wayyaaneen fuuteeti barra biyyateetitti qomee baala jennaan warri ammaan targaamanii ni faarsine jiru kun akkuma jeerootti akkuma takka gama duubaatti nan bifannee waa hunda isaanii akkuma killee takka zambiila tokko keessatti naqan baanan sani biyya galaniituma achumaan egaa wayyaaniin haajaa itti baateen booda fuutee lafarraa ariitee garuu haga xiqqaa tokkoof qinijji isaaniitiin jaarratanii turanii ammoo qinijji isaanii egaa kutteen booda waa hunda harkaa guuteeti xiqqeessitee gad ariitee har'aan tanaas haala akkasiisan irratti uumuu siidha waan jiraatii jiraachuun ni mala. Dhugaadhaa Jaliil. Dhugaadhaan dirreetti gartee waan barreeffamee yookaan nama isaaniif wayyaaniidhaaf hojjetee isaan keessa jiru beekuu hin dandeenyu immoo dubbiidhaa tokkos nama jechisiisa. Jechuufi dhugaa sun ta'uu ni malti waan tokko garuu jala harriquu qabna jabeessinee maaliif jennaan waggaa 100ffaa kabajatuun mirga isaaniiti. Garuu seenaa Oromoo kana ajjechaa raawwatame kana waakkachuu yookaan haaluu jechuu kanatu akka hamatti nama madeessa
hawaasa kana keessatti waan hin barbaachisne nama geessa. Garuu uummanni Oromoo seenaa isaa baruu qaba. Sagantaa itti aanutti tarkaanfannaa yeroo biraatti deebina bal'inaan Abdul Jaliil. Galatoomne. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Announcing AMPERS.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. There is a wind chill warning for the area, which means it will be extremely dangerous to be outside. Temperatures are expected to drop dangerously low through Tuesday morning. Temperatures may get as low as 30 below zero, with wind chills dropping to 50 to 60 below zero. These very cold temperatures are extremely dangerous and can even be fatal for people and pets. Exposed skin can freeze in just 5 minutes. Children should not be allowed to play outside. If you do have to go outside, you need to wear proper clothing that covers you from head to toe, because exposed skin can freeze. Make sure your car's gas tank is at least half full so the fuel line does not freeze. And make sure your car has a winter emergency kit, which should include blankets and food. Governor Dayton has closed all Minnesota public schools on Monday because of these dangerously cold temperatures. The governor is encouraging families to stay warm and safe. You can learn more about how to remain safe in these dangerously cold temperatures at echominnesota.org. Kanitiaru the defo low farming nutti khaname akkana jaa sagantaan KFI kan deeggaramu low farmi nuro the defo dhaatini yoo dubbii seeraa qabaatte xabaqaa mirga keetiif siif falmu qabaachuu qabda. Nuro the defo mirga keetiif akkasii falmu kan dandeessisu muuxannoo waggaa 10 olii qaba kan balaa konkolaataadhaan sirriitti dhufee miidhaa bakka hojiidhaa waa'ee immigireeshinaa waa'ee seera maatiidhaatii fi seera biraatillee yoo kan qabaatu taate nuroo dafootiin gargaaramuu dandeessa. Irra caalaa keessa baruu yoo barbaadde ammoo 612 559 Duwwaa 489 teessoon isaanii 3989 Central Avenue Northeast Columbia dhatti argama. Nuro the Defo Law Firm. Kan itti aanu Community Action Partnership nutti kenname akkana jaa KFI amma tokkoof tajaajiltoota boba'aa manaan oowwifatanii nama gargaaraniin gargaarama. Maqaan warra kanaa Energy Assistance Program with Community Action Partnership of Ramsey and Washington Counties yookiin immoo gabaabaa CAPRW jedhama. Sagantaan gargaarsa tirikaatii fi boba'aadha. Kan manaan oowwifatanii warra heeraan mirga itti qabu gargaaruudhaaf haala rakkoon qabeenyaa si mudatte keessatti gatii maallaqa boba'aa kan sirra jiru sirraa kafaluudhaatu mala manni kee haphatee kanii qabbanaa fi yookiinis oowwa dhimmisu yoo ta'es mana keetirraa qabbanaa fi oowwallee ittisuudhaaf ededa mana keetii keessatti jibrii guutanii akka itti qabbantiinii fi oowwisitti dhimmifne godhullee ni danda'an warri sanis warra kasii birattis erguu danda'an warri kasii sanis deebisanii gidaara keetii keessaan akka qabbantii sittin seenne godhuu danda'an kana caalaa keessa baruudhaaf yookiin immoo gargaarsa kana mirgatti qabaachuu kee hubachuudhaaf yookiinis iyyannoo galfachuudhaaf telefoona 651 64 Duwwaa dhawiitii CAPRW qunnami yookiinis websaayitii CAPRW.org keessaan nu qunnami. Kan itti aanu SPPSC dhaan nutti kenname sagantaan KFI kan deeggaramu mana barnoota ummata kan St. Paul yeroo ta'u agarsiisa guyyaa filannoodha kan mana barnoota waggaa yookiin immoo annual school choices bakka maatiiwwan itti dhufanii odeeffannoo waa'ee filannoo mana barnootaatti argatan achitti qottaatii achirraa argadha. Agarsiifni kun kan gaggeeffamu gaafa amajjii 11 sa'a 9 fi walakka waaree durarra hamma sa'a 2tti deema. Bekkinis River Center St. Paul keessatti argama. Odeeffannoo kana caalaa keessa baruu yoo barbaaddanis 6513237 Duwwaa. Kan itti aanu Addis Traaveliin nutti kenname kana jaa sagantaan KFI kan deeggaramu Elsaabaxeetii fi Addis Traaveliin muuxannoodhaa fi ogummaa bakka bu'ummaa waggoota 15
olii kan qabnutti gargaaramuudhaan addunyaa guutuu keessatti karoora deemsaaf qabdan keessatti isin gargaaruudhaaf qophiidha. Addis Traaveliin bakka mijjooytuu 1821 yookiin immoo 1821 University Avenue St. Paul keessatti argama. Odeeffannoo caalaa bara argachuudhaaf 651 646 duwwaa yookiin immoo addistravel.net irratti nuqunnama. Kan itti aanu Universal Chiropracticdhaan nutti kenname sagantaan kun kan deeggaramu Dr. Siraaq Ayiluudhaani. Dr. Siraaq Ayiluu balaa konkolaataadhaan balaa bakka hojiidhaa bakka ispoortii miidhama qaamaa kan mormaa kan duudaa kan gateetiidhaatii fi kan kana fakkaatan yoo si dhukkube irratti si gargaaruudhaaf qophaa'aadha. Teessoon Dr. Siraaq Ayiluudhaa St. Paul keessatti bakka 671 North Snelling yookiin immoo 671 North Snelling Avenue yoo ta'u kan Minneapolis keessa jiru immoo 3463 karaa Minnehaha gubbaadha. 3463 Minnehaha Avenue. Bilbilli isaanii 651 647 91 kanatti aanee waa'ee fayyaati irratti qophii kophaa takka qabna itti dhiyaadha. Akkam jirtan dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaadha. Har'a sagantaa fayyaa hawaasaa xiqqoo tokko qopheessuudhaaf asitti dhiyaanne. Hawaasa keenyaaf waa'ee fayyaadhaa dimshaashumatti wajjin hirachuudhaa fi har'aan tana keessummaa tokko qabna. Innilleen Baayisaa Garbii Jaaniini. Inni hojjetaa dental hygiene inni waan maal akka fakkaatu sanis nuuf ibsa. Obbo Baayisaa baga afeerraa keenya kabajaa isin dhiyaatte dental hygiene jechuun maal jechuudha? Iddoo galatoomee Dr. Obsaa sanii dental hygiene jechuun kun egaa walumatti maqaadha. Dental hygiene kun namoota fakkeenyaaf ilkee nama dhiqanii jechuudha walumatti galaatti. Ani yoo ofii kiyyaanii doktoran gargaara kan dental assistanceedha. Kanaaf dental hygiene kun egaa afaan namaa yookaan afaan Ingiliffaan oral health jedhu namoota yeroo hundumaa rakkoo ilkee namaa kana dhiquudhaan waan hundumaa gochuudhaan amma namni waan nama feesisu kana namoota namaa godhan jechuudha. Afaanuma irratti xiyyeeffataa jechuudha. Galatoomii biyyatti immoo namni keenya egaa Oromiyaatti dhalatee bakka adda addaa dhalatee biyya Ameerikaa tana dhufa. Biyyi alaa tuni carraa mana haakimaa dimshaashumattuu biyya teenya bira waggaa wal qabde jechiisamidha. San bira dabre ammaas kan nuti hin beekne biyyatti mana haakima ilkee namni dhaqu jiru dhukkubee qofa gaadhaidha. Asitti immoo ilkeen tenagee qabaattellee yeroo dhiqattuu jira. Mee biyya Ameerikaa tanatti amatatti yeroo meeqa dhiqachuu qabda? Maaliif barbaachisoo ilkeen te fayyaa qabaatte maaliif dhiquun barbaachisa? Hedduu gaariidha Dr. Hedduu ulfaadhu. Mee biyyumarraa xiqqoo kaanii gara kanatti waasumne hedduu gaariidhaan jedha akka hawaasa keenyaaf galuu fi maaliif iddoo nuti itti dhalanneef iddoo nuti itti guddanne hedduu baay'ee barbaachisaadha. Iddoo nuti itti dhalannee waan nu nyaannuu fi waan nu dhugnu hedduunsaa waan ofii keenya qotannee galfannee nyaannudha. Yeroo biyya kana dhufnu garuu waan hundumaa waan gabaarraa bitamee nyaatamuu fi waan hedduunsaa immoo waan afaan Ingiliffaan process waan ta'e jedhu waan sukkaaraa fi waan mimmiyaa kana waliin mammakame jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya yeroo gara biyya hambaa kana dhufu ilkee isaa kana waggaatti yoo xiqqaate si'a tokko si'a lama hedduu gaariidha. Waggaatti yoo xiqqaate garuu si'a tokko dhiqachuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Maaliif innis ilkaan keenya kun yeroo fakkeenyaaf mana ilkee dhaqanii waan warri dental hygiene kun safaranii godhanta jira jechuudha. Waan nu nyaannu kun yookaan immoo dhibeen adda addaa afaan Ingiliffaan maal jedhanii if is more than 3 millimeter jedhuun millimeetirii 3 ol yoo foon ilkaanii keenya jala gadi galee waan suni warri dental hygiene irraa ittiin baasaniin malee bahuu hin malu jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessatti dental hygiene turuutii namni iyyuu gaafa dhukkubsate faa yeroo baay'ee dhukkubsate yeroo hedduu miidhame mana yaalaa deema. Kanaaf waan ilkeen kun biyya alaa kana keessatti hawaasni keenya wal bira qabneellee kana hubachuu dadhabnu kanaaf jechuu yaada.
Gaariidha. Amatatti takka yookiin taanoo lama dhiqata jenne yeroo ilkee dhiqachuuf dhaytu kana yoo waa sirratti harkanoo fakkeenyaaf ilkaan duuba a'oon yoo urattee taate yoo dhifkaallee sitti hin finne yeroo takka gaa yoo urattee uraan ilaa irgoo gad deemtu ta'e bishaan hoggaa iddoos bishaan si dhukkubsa waan hawwituuf waan qabbanooti hundi si dhukkubsa. Yoo sirratti harkan maal siif godhan yoo ilkeen ta'e uraa qabaatte? Waan ilkaanii kun hedduu bal'aadha Dooktar. Egaa waan amma fakkeenyaaf irraa naasofsiisaa jirtu kun hawaasni keenya yoo gaaffii qabaate hawaasatti yookaan iddoo biraatti haa godhu malee waan salphaatti yookaan immoo daqiiqaa xiqqoo kana keessatti himnu miti. Fakkeenyaaf crown kan jedhamutu jira, root canal kan jedhamutu jira, filling kan jedhamutu jira, denture jira, bridge jira, waan hedduu bal'aadha jechuudha. Akkuma amma biyya kana keessaati namni dooktarri ijaaf, dooktarri afaanii fi dooktarri gurraa fi dooktarri laphee hundumtuu adda jechuudha. Waan ilkaanii kunillee waan gurguddaa sagal of keessaa qaba. Namni tokko waan root canalii kan inni tokko beeku inni tokko caalaatti hin beeku jechuudha. Specialist jedhu jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf yeroo namni tokko mana yaalaa deemu yeroo hundumaa x-ray yookaan immoo suura kaasan sana ka godhanii fi ilkeen sun utuu inni mana yaalaan deemin dura rakkoo qabaa jechuuf jedhaniiti jechuudha. Yoo ilkeen sun rakkoo qabaate yoo inni dhaqee fakkeenyaaf nervii yookaan immoo yeroo tokko abscess jedhu afaan Ingiliffaa kanatti egaa waan ilkee kana beektaa afaan keenyatti ijoollee hedduu dhuguutti jira. Namni kanallee dhaggeeffatee namni keenya biyya addunyaa kanallee jiru dooktara ilkaanii kan jiraatu yoo ta'e maaloo waldaa hawaasa Oromoo qunnamuun barbaadan illee hedduun barbaadaa ture. Maaliif hawaasni keenya kanarratti hedduu dudduubatti waan hafnee jiru natti fakkaata. Hawaasni keenya kanarratti caalaatti jabaannee hawaasni keenya illee dhalattoonni keenya guddatan illee kana beekuun hedduu barbaachisaa jechuudha. Gara caalaa gara dubbii keetti deebi'uudhaaf egaa yoon gaaffii keessana deebisuudhaaf yoon dhufee yoo ilkeen tokko reefuma ooriin kun nyaatuu eegala'u ta'e guutuu danda'an jechuudha. Achumatti dhaabachiisuu danda'an. Yoo ilkeen kun iddoo guutamuu gadi ta'e below the gum line jedhu yoo iddoo sana gaheera ta'e ilkeen kun yookaan crownii yookaan root canalii fa'aa kana keessa seenaa jechuudha. Yeroo inni akkas ta'u immoo ilkee tokkoof birrii hedduu nama gaafata jechuudha. Namni kana gochuurra ilkee kana buqqisuu filataa jechuudha. Kanaaf waan godhamu hedduutu jira. Gaaffii kee yoon deebisee ta'e asuma irratti ni dhaaba. Fayyaate. Galatoomii silaas gaa dooktaruma laalee sababa kanatti mana barumsaa amata meeqa deemanii ogummaatti qabanii isaanumaatu laalee yoo hamtuu taates isaaniin namaaf hima jettee jirta. Galatoomii tattiyaatu gaafiin namni tokko amma ilkee gaa 28 yookiin 32 guddina keessaa hagas faadha ilkeen namaa baati. Ilkee kara duubaa jirtu jira. Ilkee a'oodha. Wisdom teeth yaani biyya kanatti yeroo takka maaliif hoggaa ilkaan kana suwaakanu achi suwaakni keenya duuba dhaqqabuu mala nyaanni nuti nyaannu kun akkuma jettatti nyaanni biyya naaka process ta'ee sukkara qabaa waan adda addaa qabaa. Mi'aan tuni jarmii afaan keessa jirtuuf akka nama madaabara yookiin ta'an madaabara dikee ooyiruun naqee jechuudha. Ooyiruun naqee boqqolloon akkasiin laallistu akkasitti jarmiin kun afaan ilkee sana afaan na godhee booda dhifkaa nama fiduu mala. Osoo bakka san hin geenye namni yoo wisdom teeth qabaate osoo sin dhukkubne ni baasa immoo hanga dhibdeen itti dhuftu eegan. Inni kun egaa baay'ee egaa hawaasni waan kana dhifama gaaffii kee duraatti illee kana gaafattee turte tun tuqiniin bira darbee hawaasni keenya kana beekuu qaba kan jenneeyyuu kanaaf jechuudha. Biyya kanatti yeroo umuriin namaa 16, 17, 18 ga'u ilkaan innichi dhumaa yookaan immoo wisdom tooth yookaan immoo ilkaan dhalataa isa dhumaa jechuudha. Yeroo ilkaan sun biqilu yeroo baay'ee dooktarri ilkaan kun yoo buqqee wayyaa jedheetu yaada dhiyeessaaf jechuudha dhukkubsataa sanaaf. Sunis maaliif barbaachise ilkaan suni ilkaanota warra ilkaan sun nyaachuudhaaf nuuf hin ta'u. Ittiin fayyadamnu waa ittiin nyaannu. Dhalatumaan jira malee namni tokko 28 qaba namni tokko 32 qaba jechuudha. Ilkaan innichi dhumaa suni otoo manni hin dhukkubiin yeroo baay'ee buqqisu biyya kana. Maaliif buqqisu? Maal jedhanii biyya keenyatti yeroo guddatanii horii tokko yeroo isheen dhiyootti yoo deebisanii yeroo isheen fagoodhatu barbaachan naqanii jedhu.
ilkaan inni sun yoo nachi taa'ee ilkaan sagaranaa sana akka inni oorii yookaan immoo fayyaa hin qabaanne waan taasisuuf jecha yookaan immoo yeroo ilkaan sana qulqulleeffannu isa sana qulqulleessuun hedduu waan ulfaatuuf jecha ilkaan sun bo'uun ilkaanota warra kaaniif hedduu gaariidha jedha. Sababii kana duwwaaf immoo miti sababii hedduutu jira. Ilkaan tokko yeroo biqilu dalga biqila. Oroonni dalga biqilu kana ilkaan sana cabsa jechuudha dhaqee. Kanaaf ilkeen sun tuunni dhaqee hin cabsin yoo X-ray sanarraa ilaalan malee iddoo biraarra beekuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf namni X-ray ilaalee namni hundumtuu akka ilkeen isaa kun achi biqilee jiru beekuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Gara biraatti immoo yoo deebinee dhiifama gaaffii kee kana wajjin waluma qabatee amma ijoolleen umuriin isaanii yeroo jaarraa kaasee ilkaan kana ilkaan ijoolleedhaaf ilkaan gurguddaa kanatu jira beektaa amma kan mayyuu ittiin bu'iin jirru kan hawaasni keenya caalaatti beekuu qabu. Ijoolleen keenya mana barumsaa asii kana deemu jireenya Ameerikaa jiraatu beeka jireenya biyya keenyaan jiraatani. Kanaaf abboota caalaa keessumaa dargaggoonni ijoollee xixiqqoo keenya akka ijoollee Ameerikaatti guddisuudhaaf ilkaan isaanii kun yeroo inni dhufu akka inni qajeelaa ta'ee jiraatuuf ijoolleen kun ilkaan isaanii kun akka ijoollee ilkaan biyya kanaa wajjin wal gitutti yeroo mana barumsaa deeman gochuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dooktaroota isaanii jala deemanii dooktara isaanii gaafachuun hedduu barbaachisaadha. Yoo akkas hin taane ijoolleen kun yeroo guddatan ofitti qaaneffatu jechuudha. Waan kana hedduu isaa dooktaroonni baay'ee nama gargaaru yeroo isaa dhaqan. Galatoomis laayis namni waggaa seequu ilkeetu irraa bareeda. Saniifuu ijoolleen teenya taasisu guddattu biyyatti illee carraan illee jiraachuu baattu biyya kanatti ilkee diriirfachuu fi fayyaa ilkeedhaa guutumaa guututti eeguun hedduu barbaachisa. Maaliif yeroo biraatti irraa haasofna fayyaan ilkeedhaa fayyaa qaama guutuu illee tuquu ni malti. Kana yeroo biraa irraa haasofna har'aaf asuma irratti dhaabna. Ati gaamma barumsa kana dental assistant jettee doktara ilkeedhaati gargaartu nama saniiti. Hagamta akkas irraa fudhate kana ta'uuf nama fakkeenyaaf waa'ee kana anis doktara ilkeetiin taajee yaada qabuuf karaan ati deemte kun maal fakkaata? Dhugaadha doktara hedduu galatoomii ani roon biyya kana dhufu nama gaheessa ta'een dhufe kanaaf waan dentaalii kana waan ani hedduu beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf mana barumsaa roon deemu waa'ee ilkaanii kana barachuudhaaf illee ESL program jedhu achirraati biyya keessatti illee yoo baranne ESL kilaasii qormaata fudhannee achirraati eegalla. Waan kana kan eegalsiisee biyya kana keessa jiraachuudhaaf maal hojjedhee jiraachuun qaba jedhee macarraaqii madaqee sanarra bahanii waan kanatti dhufee booda jaalladhee waan kuni waggaa dental assistance ta'uudhaaf waggaa 2 fudhata. Erganii waggaa 2 sanatti waan sana xumuree booda continuing education kan jedhamti jira biyya kana keessa bakka lafti hojii si erganii waggaa tokkoof UFM kanatti karaa hojii koona erganii amma doktara jalatti illee ilkee guutuu illee numan danda'a jechuudha. Wanti kun waggaa 2 si fudhata. Yoo doktara ta'uudhaaf itti kafuuf taate waggaa 4 erga baachilarii qabaatte waggaa 4 si fudhata almost waggaa 7 jechuudha jireenya kanatti. Ammallee waan ergan mana dentaalii kana hojiitti ka'ee waan ilkee kana hojjechuu waan jaalladhee fi muuxannoo waggaa 5 illee waan argadhee fi waan kana achuma gara fuulduraatti dhiiba kan hin jedhu hawwiidhaaf kadhatan qaba jechuudha. Galatoomigaa just adduma baasuudhaaf doktara ilkee ta'uudhaaf high school irraa namni baheeti yuunivarsiitii yookiin taan kolleeja mataa furii seenee sanirraa eegat umure iskuula mataa isaa qaba dental school jaanii kopha qaba achirraa mataa fur kabiraa deemanii fixatanii achirraa baanii doktara ilkee ta'an akka keetii ati immoo kolleejuma deemte amal 2 deemteeti akka associate degree jechuu kanatti fudhatte kun achi boodallee continuing education jechuun barumsa itti fufaa itti jirta sanillee itti jabaadhu namni yoo sagantaa kanatti haamilee horete websaayitii seenee ilaallatu jira. Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaallatamoo qophiin sagalee Oromiyaa tanarraa asirratti raawwatti torbaan dhufu qophii biraatti nagaa walitti dechaanu Sayyid Muhammad Aliitii fi sagalee Oromiyaatiif ani Abdi Jalil Abdallaatiin nagaan jiraadha. You're listening to Fresh Air Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul. Coming up is the Oromo Community Program.